እንስ ደብስ ያከስትን ጀዴ እወ እግዚኦ ለሊከ ተአምር ከመአነ አፈቅረከ ሳንከነ ቆፈይጭቲ ሳበከቱ ኩትላል ያለም ሆሎ ተጀቱኒ ሰቦተ ዋቀዩ አቦኒ ኬኛ ከዱፍ ጋንቲ ጎርበይኮ እልሞኔኮ ዱበርቶ ተሰዶምጃ ቁልቁሎ ተሰና ታሪ ደደብነ ፎኒ ራንከንከ የይትኑ ገተኒ አቹማን ገረጫ ካትኖ ፈኒ ደቢያኒ ሩተውደንዳ ጋፈዱኑ መከኛ ጋፈደደቢ ኬኛ ገረምትን በርባነትን ፍረቱ ጀቹማ ወከተ ይስንት ሜንጎላ መቃባ ከነማ ከነብሩ ሁሉ ዋቂየኮ አሜን ዱራንስ ኩፍተነቱ አብረንጁ ጁንተነቱ ሶሶኒ ከነም ጀዱ አካራራፊ ኢፈማይሳት ኤቲክስ የሮካና ዋዋኑ ገይፊ ጉያ ከበጀንቱ አደታቲ ኦርቲ መነክርስቲያና ኩኩዴት ከሰተ ዋዋኑ ተከለ ማራሳው ባሪ ከነገደን ተባባው አቦቲን ቦታ የሶዋቂ ጉረና በተኒ ሰምነገታ ዋቂ ከነሲታ ኦቦሎን ዶሪያ ገሞኒ ተዛዳለ ለክርስቲያና ከነስበተና ከበጀንቶኒ ኦቦሎን ዶ ሰለወን ለማን ያራ ሶኒ ገዋቂ ጋር ተቆንታታና አቦቲን አብን ዱግደማ ክርስቲያና ከነደንተና ቦሎን ፋርቶኒ ዲራ ሸመረኒ ዳይመን ደበረቴ መቃዋቂ ሴተራራትን ነጋሲንን ጀዳ ከንጉተኒ ሰገደን ኬሰን ነጋማ ከንጉተኒ አከሚሮ ከነይሰራ ገለተዋቂ ዩቱኒ አከ ሰገለቴ ፈመኑፍ ኤጌ ትክሴ ዋኒ የከናኑ እልሚ አባ እልሚ ዱበረማርያ ኢየሱስ ክርስቶስ አባ ኢሳፍ ያፈሩትን ሁሉ ወጅንን መቃናሳው ፋት ከነለተን መፋታው ዋቂዩን ከንዴስ ነሞኒ ፊ ዋኒ ነፍቲ ፊ ሰሚን ነሞኒ ከነዋቂዩ ታኒ ፍንታኒ ረወለን እሺኒ አራርሳ ከንተይ ኢገ ኢሳቲን አዱኛ ጉቱን ዋቂዩት ዮጋራፊ ኢሳት ከነራሱ ዴሴ አዱኛ ከነራስቴ ሀቲቴን ዱበረማርያ መቃናሺ ከንከገዘለ መንድሞ ወጅንን ፋት ከነለተን መፋታው ወይወስደከ አበዘ ኢፈቀርከ በካ አትህንያኒ በካ አትህን በራንቲ የወሰና ስጌሳ ሰገሌ ከነ ከደርገኑ ወንጌለ ዮሐንስ በቁና ዲግደም ቶኮ ለኮ ሰበሰት ጉባራ ጉያራ ቤክቶን ወደ ክርስቲያና ኪኛ አከይቲን ወሊን በረኑፍ ኩታ መጽሐፈ ሁሉ ጌዛ ወንጌለ ዮሐንስ በቁና ዲግደም ቶኮ ለኮ ሰበሸኒ አንገተ ሙራራ ሰገሌ ጅራ ወሊን በረኑፍ ካኒ ሰሰነቡ ረገደቹ ዳኒ ኩታ ከና ዮካን ሞጀቻ ከስ ጀዱ ከና ፍደኔ ጉያራ ጅሬኝ ኬኛ በርባቺሳ ሰገሌ ተየ ወሊን በረኑ ዋኛ ፎረቁን ሁሉ ግዱ ኬኛ ተርገና ከን ወርሲ ሲፈራይ የመሳላ ፈቀረው ኤጋኒ ጀቸ ከነቀንበት ጎፍታ ኬኛ ፈይሳ ኬኛ ቁርጨ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ እናተው ገላና ጥብርያዶስ ጉባ ቶርቢ ሀራ አከኢኒ ዱከቦተ ኢሳ ሙርታን ወሊን አከኢኒ ቱሬ በርሲሶን ወደ ክርስቲያና አከኢሲን በርሲሰን አብዲ ጎደቻ ጉያራ ኢሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ነሞተ ቤላን ነሞተ ከንጎቱ ጀዴው ዱካቡሴ እሰቡኔሳ እኒ የሮብራራ በነሞተ ቤላን ሰና ዴሜ ገላና ጥብርያዶስ ብረት ኤርገኛችሴ ቦዴ ጉያራ ከና ከንቲቲን በረኑ አፉን ከንባኒ አከስ ጀዴ ከጎን ጀጴጥሮስ ትዱበቴ ዱቢ ከነዱበቹ ኢሳቲን ዱረገሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ነሞተ ኢሳ ወረጃለቴ ዱከቦተ ኢሳቲኒ ኛተ ኢሳን ኛችሴ ጀዳ ኩኒ አካ አመንታ ኬኛት መጻፈ ቁልቁሉ ኬሰት ከነመራ ይወጣው አካ አዳ ኬኛትስ
abboonni keenya kan nu barsiisan abbooti keenya kan nu dhaalchisanii namni tokko nama tokko gaaffii gaafachuu isaatiin dura namni tokko nama tokko hojii hojjechiifachuu isaatiin dura mindaa isaa akka laatu yookaan immoo mindaa isaa fulaatu akka ittiin walii galu yookaan immoo gatii beela isaa buddeena nyaachisu akka qabu aadaaniif duudhaan uummataa fi biyya keenyaa ni ibsa. Yesuus Kiristoos jara kana warra beelaan kana erga nyaachisee booda isa kaleessa bakka qurxummii qabutti waame sana Phexros ilma Yoonaattiin jedhe saboota Waaqayyoo Phexros walla Yoonaa kaafaqraninu innis deebisee akkasittiin jedhe awwa እግዚኦ ለሊከ ተአምር ከመ አነ አፈቅረከ ያ ጎፍታ እትን jedhe gooftaan Yesuus Kiristoos nurraa dursee gaaffii tokko gaafate Phexros yaa ilma Yoonaa ati namoota as jiran kana hunduma caalchistee na jaalattaa luka boota jiran warra 11 kana caala warra 10 wajjin ta'an kana caalchistee anaan isa si waame sana kattaara jedhe isa si muude sana aaboo si kennee obboloota kee irratti mootii isa si godhe Yesuus Kiristoos anaan na jaalattaa jedhe gaaffii gaafate. Yeroo kana qulqullichi Phexros maal jedhe isinitti fakkaata saboota Waaqayyoo yaa gooftaa ani kana jedhee jaalala kee akkamittiin ibsuu danda'a ana amman of beeku caalaa ati anaan na beekta ani nan yaada galma ga'uun dadhaba ani nan kaayyeessa kaayyoon koo garaatti hafuu danda'a inni kun maaliif yoo jedhe ani of caalaa si caalaa ofii koo waan hin beekneef ati garuu kana naaf kaayyeessite kaayyoo naaf kaayyeessite hundumtiyyuu bakka ga'aa maaliif jennaan ati gara fuulduraatti kan ta'u ni beekta daandii galma hin geenye hin jala qabdu lola immoo wanne sin eegaltu kanaaf ani garuu daandiin galma hin geenye eegala lolaan immoo wanne sin hin jala qaba inni kun of wallaaluu koo irraan kan ka'edha kanaafiyyuu yaa gooftaa maalaa na gaafatta waa'ee koo ana caalaa situ beekaa jedhe saboota Waaqayyoo anaaf isin Kiristoos guyyaa tokkoof lama miti saboota Waaqayyoo yaa ilma koo yaa intala koo anaan na jaalattaa fannoo irratti isa siif du'e dhiiga isaa isa siif dhangalaase foon isaa muree isa siif kenne anaan na jaalattaa jedhee guyyaa tokkoof lama miti kan inni nu waame kan inni nu gaafate guyyaa tokkoof lama miti akkamitti yoonaan jettani akkas jedhee barreesseera Yesuus Kiristoos dubbii ni dubbate qulqullichi Yohaannis namni anaan na jaallatu yoo jiraate jecha koo haa eegu ajaja kootiin haa bulu jedheera kana jechuun maal jechuudha anaaf isiniin ajaja isaa akka nuti eegnuuf dubbiin sagalee Waaqayyoo gara gurra keenyaa innaa dhufu Waaqayyo anaan na jaalattaa ati anaan na jaalattaa yoo ta'e dubbii sagalee kun eegdaa jedhee guyyaa hunduma nu gaafata jechuudha saboota Waaqayyoo anaaf isini garuu deebiin keenya maalidha dhugaadhumatti Waaqayyoon jaalanneerra Waaqayyoon jaalachuu keenyaaf mallattoo kan ta'u hannarraa deebineerraayi obboleessa keenya hamachuun hin jiru qabeenya obboleessa keenya irratti hinaafuun hin jiru abbaan warraa haadha warraa isaa dhiisee haadha warraa biraa ilaaluun haati warraas abbaa warraa ishee dhiistee abbaa warraa ilaaluun hin jiru inni kun hin jiru yoo ta'e ajajni Waaqayyoo sirriitti eegameera yoo ta'e yaa ilma koo yaa intala koo na jaalattaa isa jedhuuf dhugumatti deebiin sirriin deebi'eera jechuudha qulqullichi Phexros yaa gooftaa anta ta'an ati ni beekta ittiin jedhe erga akkas ta'e ani ammatti na jaalattu nan beeka erga naan na jaalatte taayitaa tokkoon siif kennaa jedhe yee jennaan hoolota koo naaf eegi ittiin jedhe saboota Waaqayyoo hoolota koo naaf eegi kun adaraadha sababni isaa hoolaan kan kennamu nama jaalatanutti qabeenya ofii ol kan kaa'atamu nama jaalatanudha namni nama hin jaalanne qabeenya isaa ofiin kenna duub yeroo ka'u intalaaf ilma isaa yaa abbaa ebalu adaraasiin jedheera waa'ee intala kana yaa abbaa ebalu ani imaanaa sitti kennadheera waa'ee ilma kootii jedhee kan inni itti kennatu nama jaalatutti waan ta'e jaalachuu isaa erga mirkaneeffate booda kan inni gocha kana raawwatu saboota Waaqayyoo Yesuus Kiristoos ilma Yoonaa Phexrosiin na jaalattaa eeyyee gooftaa akkan si jaaladhaatiyyuu ni beekta yoo jedhu ilaalaraa tokkoon sitti kennadha innis hoolota koo eegii ittiin jedhe
إنسي كان فلتي يروتاو هول النسونيسا يسوع كريستوس يارو سدي دتبسي كل تشابيتروسي نيغافتيرا إتتي غدا كابا جريني كينيا وجنسي ولتديم سسني برات نغاري غارو يوان كينيا وانو دانجي سوف بكتو كتولي تكامني هلال يا رب بكا سديتي ياسمول الميونا نجالتاي جدي يرو سدي راكان يرو سدي دان مركنا يسجدو سانا سيرا موسى إرغرا واتي بودي ربنا تبيتروس غروت مرارات نيله أنا بديني يسوع كريستوس أنا النجاة مالكات مالدا أنا لدوك سنجارة ديركن كدني أما سمسرة دبي أنا لتميل بسم مالدا إني جد سمويسا كيسا سينيرا يا تو ماله يسوع كريستوس سمويسا جالالا سمويسا أمانتارا ديركن جبل سيبوتة يا سمو الميونا ولتك أبي بكر قط ستنما هولو تكون أفيكي كربيكو ورك المجالس نافيكي شوالي ورك كلام نافيكي سانكنا مفايتي سافر كتلا يا رب هولو تجتوني سوتا واقعيو أبوني كينيا كنوفكانتي هكما تافو كلوتيني ورزي وتنين جراني يوكا بوتاكو وركوداني يوكا نماتي أسد دبلامي وركودتو كتارو سنة نافيكي كوربيكو المونيكو دوارتو تصدمي جاكل كله تسنا غرغاتو ترباتو جامانا فيغيتين اني كامراني هرايو انتو كويسنتمي ناتي مفتنو الدنيا وان كان تونس فيلا تمانيتي وان في سبوتا واقيو أنا بسني هولو تدا ساري الدنيا ريرو دبلو نامني يرون وجنين واللو أرب جدي تفيدمه كانت تنو أربسو هولا جتوتو ودناتا غارونا مياكن سنين جدي وجراتي إني يسوع كريستوس إندوكاوي سنين إبسيرا سنين كبجيرا أولو سنين كاسيرا مالي هولا جداماني أرب سموني دبيمتي واقي هولا بدي ملايسا كيسن ردي بسمكاني سال فاتي كان غلطو مفاتو هولا تكون أفيكي أمتكو وراك كانت تتعني سكاليكو نكيفتنو إسان كنا نافولو تكوتي عن الموتك سيسان انتوري أما غروفوني نسام برادي مانجرا أني غرا أبا كوتي يورنبو المانكو كان ورقاني فرينجيني هولو تكو ورقودتاني في برغودن سيدي على كنيا إيرا إمانا دا إسان كان إيكي تكسيدي موتو ما واقعيو كيسات فيدي كتوتي نجاني سبوتا واقعيو وغارو مرتنوي تكسي غارو كمنا تكسي نواتنين جرانو أبوني كينيا تكسي أكاميتي أبوني كينيا نبوني أبو الكل تبتروس رافلتني نسان يفتك سكينيا دا نتمولو تيسانيتي توكو غارونا كنجرو أنا بسن هولو تتاو كينيا ينمانو أبوني كينيا يرونو تي هولو تتاو كينيا أمانو دي يرونو تي يأيتاني إركافيك نغارا تاكات يوكان نو غارا بسنات يونو تفينو تاري دادبنا فوني رانكان كي يأيتنو غاتاني أجمان غارا تاكات نوفاني ديبياني نتاودندا Cubbun keenya baay'atee gara isaanii yeroo dhufnu har'as boris irratti deebitee cubbuu jechuun kee maalidha nuun jedhanii ta'uu danda'a. Sababni isaa hoolaa yeroo eegnu yeroo hoolaa tiksinu hoolaan ammas irra deddeebiidhaan gara midhaanitti nurkaa fiiga yoo ta'e dhagaa fuunee itti darbachuun keenya hin oolu. Tikseen hoolaa eegu ammas hoolaan asiif isachiini karaa karaa ergaa macaatee midhaanitti deemti yoo ta'e hunduma midhaan fiigee qaqqabuu hin danda'u waan ta'eef isa sanattis dhagaa ha'ee isa kanattis dhagaa ha'uu danda'a. Akkuma kana abboonni keenya nuyi hoolummaa keenya amannee akka isaan jedhanitti wushi yeroo jedhamu hin deemnu yoo taane jecha hamaa nutti darbatanii nu ta'uu danda'a. yeroo jecha amaasun nutti darbatamu garuu anaaf isin achumaan darbinee deemuu qabna osoo hin taane akka hoolaa gaariitti ushii yeroo jedhan sagalee abbaa isaa dhaga'ee akka deebi'u hoolota gaarii taane mana kiristaanaa keessa jiraachuutu nurraa barbaachisa sammuu waaqayyoo. Abboonni keenyas yeroo nu eeganu abboonni mana kiristaanaa luboonni yeroo ilmaan kiristaanaa hoolota isaanii yeroo eeganu akka nama beellamame yookaan qacarame akka mana kiristaanaa keessatti eegu osoo hin taane dhugaadhumatti akka nama hoolaa isaa eeggatutti kan nu eeguu qaban.
qulqullichi ilmi waaqayyo Iyesuus Kiristoos qulqullicha Phexrosin kan inni jedhe isa kanaadha. Hoolota koo akka nama qarshiidhaan bitamee eeguutti akka nama miindeffamee eeguutti osoo hin taane akka hoolaa nama mataa isaa tiksatutti naa tiksi. Tikseen ofii isaatii hoolaa isaa tiksatu yoo jiraate yaa'itti horiin isaa gatee hin galu saboota waaqayyo. Namni miindeffamee horii eegu garuu inni qarshii isaa lakkaachuuf hoolota eega waan ta'eef bineensi hamaa yootti dhufe inni hoolota gadhiisee lubbuu isaa baafata. Sababni isaa hoolichi kan isaa miti bitameeti kan eegaa jiru waan ta'eef. Abboonni mana kiristaanaa keenya loon anaaf isiniin yeroo eegan anaaf isiniif aarsaa gara waaqayyootti yeroo dhiyeessan mindaa qofaaf yoo ta'e bineensatti mudatanii galuu ni danda'u ta'a. Abboonni akka sanaas jiraachuu danda'u yoo guutummaas ta'uu baatan akka nama miindeffameetti miindaa qofa ilaalee qiddaasee kan qaddasu jiraachuu mala. Akka koo madargirra dhaabbatee yookaan immoo waltajjiirra dhaabbatee miindaa qofaaf kan danda'u jiraachuu danda'a. Tokkoon dubbii sagalee waaqayyo afaan isaa keessaa yeroo baasu booda meeqatu naaf kennama laata? Meeqaan walii galee dhufe? Miindaan koo eessaa fuudhee eessatti na galcha? Kan geejjibaa tiraanspoortii irraa naafa isa jedhu sammuu isaa keessatti xiinxalaa hojjeta yoo ta'e inni kun tiksee isa amanamaa isa hoolota isaa eegu osoo hin taane isa bitamee eeguudha saboota waaqayyo. Tikseen akka sanaa hoolota darbatee itti kennee deema. Warri mana kiristaanaa keessa jirus akkana amanuudha kan inni qabu. Hoolota jedhamne addunyaarra mana kiristaanaarra warri deddeebinu ummanni kiristaanaas beeku kan qabnu nuti abbootii keenya. Jecha isaan nuti darbatan eekamsa isaanii gorsa isaanii amannee akka hoolaa abbaadhaaf ajajamutti hoolaan gaariinii fi abbaan sirriitti qabate hoolaan gaariin fooni abbaa isaa faana isaanii beekaa waaqayyo. Abbaan isaa yeroo achiin dhufu sangaan abbaa isaa argee itti adeemu ni jira yookaan sangaadhaaf hoolaa mitiitii sareen illee haadha biddeen isheetti kennite abbaa biddeen isheetti kenne ni beekti. Isaanitti ni guuriiti malee itti duttee isaan hin nyaattu. Anaaf isiniin garuu asii abboota keenya jennee kan amanne isaan harkaa masqalii fudhannee dhungannee fooniif dhiiga waaqayyo erga isaan harkaa fudhanne yeroo isaan karaa irratti rakkatanii dhiphatan yeroo isaan karaa irratti hammeenyi isaan irra ga'e akka waan isaan hin beekneetti guyyaa baay'ee dabarreerra ta'uu danda'a. Tarii guyyaa tokko rakkinaan dhiphatanii dhuganii yeroo isaan karaa irratti afaan darbaa dubbatan namoota kaanii wajjiniin itti kofallee darbineerra ta'uu danda'a saboota waaqayyo. Inni kun dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e dhimummaa miti. Yeroo kana nuti kan bakkeedhaa dhufneedha manatti kan dhalanne miti jechuudha saboota waaqayyo. Hoolota koo eegii erga isaan jedhee booddee akkasittiin jedhe saboota waaqayyo. Amma mata duree keenya qofa wajjin ilaallee barnoota keenya ni goolabna. Ati jedhe saboota waaqayyo bara dargaggummaa keeti mudhii kee hidhattee gara barbaaddetti ni deemta. Garuu yeroo dargaggummaan kee raawwatu yeroo dullumni kee dhufu akka barbaadetti utaaluun kee yeroo hafu umuriin kee yeroo asii achi fagaatu garuu namni biraa mudhii kee siidha. Ati harka kee ol kaasta ani kana booda dadhabaadhanii jetta yeroo sanaa jedhe saboota waaqayyo mudhii kee namoonni si hidhani namni biraa mudhii kee si hidhe waywasidakka haadhii fakkaata. Bakka ati hin barbaanne si keessaa jechuun maal jechuudha sirriitti fakkaata. Qulqullicha Phexrosiif yeroo dubbatamu qulqullichi Phexros bara dargaggummaa isaa qurxummii qabaadha kan inni dabarse. Bara dargaggummaa isaa hojii foon isaa hojjechaadha kan inni dabarse. Garuu waggaan isaa 56 yeroo ta'u Yesuus Kiristoos dhufee kottu. Kana booda sigaa ana wajjiniin deemta akka barbaadde deemuun kee haa ga'u ana wajjiniin jiraattaa ittiin jedhe. Erga kana bodhee mana isaa keessa erga galfate booddee amma Phexros akka kana dura akka barbaade bahuun akka barbaade galuun ni hafe. Waaqayyo jala bule ajaja waaqayyootiin deddeebi'uu jalqabe. Isa kanaaf isa kana itti meera inni lammaffaan garuu ati bara dura keetii yeroo geessu ana wajjiniin akka ani du'e akka ni fannifame sana fannifamte ni duuta isa jedhu yoo itti muudha. Gara jireenya keenyaatti gaafa dhufu garuu maal jechuudha?
gaafa dulluma keenya gaafa dadhabbii keenya gara nuti hin barbaannetti nu fudhatu jechuun maal jechuu akka ta'e isinitti mee godha. Anaaf isin gaafa dadhabbii keenya gaafa qabamnu ofiin hin baanee ofiin galuu dadhabu jechuun dubbiin sagalee Waaqayyoo otoo gara laphee keetiitti hin seenin, dubbiin sagalee Waaqayyoo gara sammuu keetii osoo hin dhufin, dubbiin sagalee Waaqayyoo jireenya kee osoo hin mootiin duraan dursee ati akka barbaadde deemta. Bakkee keessattis ni sagaagalta, ni haatta, ni hamatta. Abbaa haadha kee hin kabajju, sanbatas hin beektu. Dubbiin sagalee Waaqayyoo gara kee gaafa dhufu garuu laphee kee isa ibidditti qabatee boba'e sana, isa ofii isaatiin fiigu sana, isa sagaagalatti fiigu sana, isa hammeenyatti fiigu sana, inni dubbiin sagalee Waaqayyoo dhufee laphee kee sana ni dulloomsa. Ga'eessa ni taasisa, laphee kee sana ni tasgabbeessa. Dubbiin sagalee Waaqayyoo gara keenya seenee laphee keenya akka tasgabbeessu fedhaaf ilma isaa nuuf ta'u. Yeroo sana gaggeede qulqullichi abbaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo sana garuu ati akka barbaadde fiiguun kee ni hafa. Humnaan gara hin barbaanne ni deemtaa jedhe. Kana jechuun maal jechuudha isinitti fakkaata? Dubbiin sagalee Waaqayyoo sun gara kee yeroo dhufu, keessa kee yeroo galu, maalummaa kee yeroo to'atu, ati ajaja Waaqayyoo jala bultaa. Hatuun kee fi hamachuun kee, saamuun kee inni kaleessaa sun hammeenya ta'ee sitti mul'ata. Isa booda isa sanarraa ni deebita. Waaqayyoo wajjin isin jiraata. Ati garuu akka foon keetii ta'utti nyaattee kufuu barbaadda. Dubbiin sagalee Waaqayyoo ga'eessa si taasiseera. Laphee kee isa ibidditti qabatee si fixu sana tasgabbeesseera waan ta'eef otuma nyaachuu barbaaddu ni soomta, Waaqayyoon duukaa ni jiraatta jechuun isaa sababu Waaqayyoo. Anaaf isin mana kiristaanaa keessaa baanee kan fiignu maaliif akka ta'e ni beektu? Dubbiin sagalee Waaqayyoo gara keenya seenee waan hin dulloomsineef. Anaaf isin sagalee Waaqayyoo jalaa baanee dubbiin sagalee Waaqayyoo gara gurra keenyaaf gara laphee keenyaatti kan inni hin seeneef maal akka ta'e beektu? Waan hin dulloomneef tasgabboo akka eeyyama keenyaatti kan nuti fiignu sagaleen isaa dhufee nu keessa hin boqonne saboota Waaqayyoo. Maaliif nu keessa boqochuu didee? Isa jedhu yoon isinii kaasu garuu isin hafuura qulqulluudhaaf boqonnaa akka taasan, isin bultoo hafuura qulqulluu akka taatan beektan. Maaliif seexanaaf bakka qopheessitu? Yaadaan maaliif hammeenyi hojjettu? Otoo isin gaarii yaaddanii Waaqni Abbaan, Waaqni hafuura qulqulluu gara keessan dhufee laphee keessan keessanii seena yeroo sana hojii gaarii hojjettu. Kanaaf sagaleen Waaqayyoo nu keessa bulu kan inni dideef mana keenya waan hin qulqulleeffanneedhaaf saboota Waaqayyoo. Manni keenya qulqulluu waan hin taaneef dubbiin sagalee Waaqayyoo nu keessatti tutu dide. Osoo dubbiin sagalee Waaqayyoo utuu manni keenya qulqullaa'e dubbiin sagalee Waaqayyoo laphee keenya keessa ni bula. Laphee keenya keessa osoo inni bule immoo ibiddi nutti qabatee biyya keessa nu fiigsee hammeenya nu hojjechiisu kun immoo tasgabbaa ture. Amma ati akka yaada keetiitti hin deemtu kana booda dubbii sagalee Waaqayyootiin dulloomteetta. Ijoollee Waaqayyoo isin namoota dubbii sagalee Waaqayyoo dhaggeeffattanidha. Gurri keessan dubbii sagalee Waaqayyoo dhaggeeffateera. Dubbii sagalee Waaqayyoo kana laphee keessan keessa yeroo isin bulchitan inni isin fiigse, inni isin rakkise, inni Waaqayyoon biraa isin fageesse, inni mana Waaqa tolfamaatti isin geesse, inni isin keessaa tasgabbaa jedha. Waaqni gara keenya dhufee akka nu tasgabbeessu fedhaaf eeyyama isaatiif haa ta'u. Ati yeroo sana akka ofii keetii yaadatte osoo hin taane akka Waaqayyo yaadatti jiraatta erga jedhee booda yaa Phexros kottuutii na duukaa bu'ii jedhe. Kottuutii na duukaa bu'ii jechuun kottuutii wanta hojjedhu ani dhiphadheeraa dhiphadhu, ani rakkadheeraa rakkadhu, ani du'eeraatti du'ii jedhe. Saboota Waaqayyoo dubbiin sagalee Waaqayyoo laphee keessan keessa bulee yeroo jedhu otoo gammaduu barbaaddanuu gadditu ta'uu danda'a. Yeroo sana garuu Waaqayyo ofii isaatiin to'atee laphee keenya cabsee seenee anaaf sin keessa buleera yoo ta'e Waaqayyo osoo nu wajjiniin jiru yoo dhiphanne gaarummaadhaafi. Waaqayyoon dhabanii qabeenya baay'ee qabaachuu irraa Waaqayyo wajjiniin jiraatanii qullaa ofii taa'utu wayya saboota Waaqayyoo. Mana Waaqayyoo keessaa baanii addunyaa kana keessa yeroo baay'ee jiraachuu irraa mana kiristaanaa keessa guyyaa tokko qofa jiraatanii wayya. Kanaaf
ijo fi keessani waaqa biraa baatanii mana waaqa tolfamaatti yeroo fiigdan isin yeroo sana dhukkubsattaniittu isin yeroo sana dargaggoota warra ibidditti qabateedha kanaaf laphee keessan sagalee waaqayyootiin tasgabbeessaa dhibbinaan waaqayyoon fakkaadha yeroo dhiphannu garuu dhugaadhaaf dhiphachuun nu barbaachisa yaa Phexros na duukaa bu'ii ittiin jedhe Phexrosis garagalee obboleessa isaa Yohaannisiin ni ilaale gabaabsuudhaaf kenne Yohaannis hoo ibsatti hafa jedhee waa'ee obboleessa isaanii gaafate yeroo jireenyaaf waamamnu yeroo quufaaf waamamnu yeroo gammachuudhaaf waamamnu waa'ee obboleessa keenyaaf obboleettii keenyaa warra gaafannu inni kan biraan mata duree kootti deebi'ee yeroo xumuru ati akka barbaadetti deemuun kee hafeera isa jedhu kanaan fudhadheefi yaa obboleessa koo Birhaane Sillaasee akka barbaadetti deemuun kee kaleessaa sun hafeera galgalama sa'aatii jaatti magaalaa keessa ta'anii galuun hin danda'amu akka barbaadan deemuun hin ta'u sababni isaa walitti safarbana keessa jirtu waan ta'eef amma akka yaada keetitti deemuun hin danda'amu akkas jedhe qulqullichi Phaawulos qaamni haadha warraa kan abbaa warraati qaamni abbaa warraa immoo kan haadha warraati kanaaf iyyuu abbaa warraa akka haati warraa jettetti haa bulu haati warraati immoo akka abbaa warraa jedhetti haa bultu jedhe isa kanaaf akka kaleessaa kophaa fi mi'uun hafeera walitti sanbat akka kaleessaa sana bakka barbaadan oolanii galuun hin danda'amu maaliif jennaan amma kan si hogganu kan biraadha amma kanatu jiraatu ofii keetiif osoo hin taane Birhaane Sillaaseedhaaf yaa Birhaane Sillaasee atoo akka kaleessaa deemuuniif akka kaleessaa fedhii maatii guutuun sun maatii guutuu sun hafeera sababni isaa kanatti jiraattu walitti sanbatii fi waan nu barsiisee nu gorse maqaan isaa ulfaatee kan galatamu nuuf haa ta'u galanni waaqayyoo